Rani eegalla jechuudha. Baga nagaa taatanii dhiifama jechuun barbaadiyaanis jidduutti dhimmi wayii na mudateetu maal isinirraa ture. Saniif dursa irratti dhiifamaan isin gaafadhaa. Itti fufuudhaan immoo har'a qabadhee kan hin dhufe keemistirii keessan keemistirii kutaa saayilaffaa boqonnaa shanaffaa paartii shanaffaatiin jechuudha. Paartiin kun boqonnaa kana kadhumaati jechuudha. Paartii kanaan boqonnaa kana erga xumurree booda qormaata bareedaa tokko kan akka chaaptar 4 keessaa qopheessinee san tokko qopheesseetiin isiniif hojjedhaa jechuudha. Qormaata san yeroo hojjenne faayinaala keessan sirriitti daffanuu dandeessan jechuudha. Kanaaf nafaana bu'aa abdii guutuudhaan eeggadha jechuun barbaada. Amma yeroo gabaabattiin faayinaalichaas isiniif gadhiisa. Kanaaf viidiyoo laayik gochuun eegala. Sabiskiraayib godhaa warra sabiskiraayib goone hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Koomentii naa godhaa yaada qabdan. Galatoomaa jechuun barbaada. Yaada gaggaarii naa kaaftanii. Saniifanis isiniif qopheessuuf dirqameetiin jira. Kitaabni ammaa kun modernaayistee bifa bareedaadhaan bifa barataa qopheessuu danda'uun kan qophaa'e ta'uu isaati. Maaliif tarmoota akkanaa dhumarratti kaa'uun kun maal jechuudha yaadni isaati. Boqonnaa kana erga barattee fitte booda wantoota hanga kana yookaan konseptiilee hanga kana yoo beeyte boqonnaa kana guutuu hubattee jirti jechuudha kan seemu jechuudha. Kanaaf dirqama gaafa chaaptirii kana samaraayis gootan isinis wanti isin gootuu qabdan maali? Keetarmii waan jiru kana akkasumas samaraayizii ijootaan jechuudha chaaptirii kanaaf kaayeeti jechuudha. Cuunfee boqonnaa kana keessatti kitaabichi. Kanaaf isaan kana hunda isaanii hiikkaa isaanii akka tokko beekuun baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Akka nama chaaptirii kana kabar godheetitti isin gargaara waan ta'eef isin garsiise. Kanaaf boqonnaa kana dubbiftanii yeroo gaffettan keetarmii waan jiru kana boqonnaa kana keessa deebitanii iddoolee jechoonni kun jiran hunda sirriitti hubannaan chaaptirii kana hubattanii jirtan qormaata keessan akka gaariitti hojjettu jechuun barbaada. Haa eegalluu har'a paartii shanaffaatiin eessarraa kan eegallu akka waliigaltee keenya kan duraanitti jechuudha. The Lewis formula of covalent molecule kan jirurraa eegallaa jechuudha. Paartii dhumaatiin jechuudha. Asirraa jechuudha kan har'aan tan eegallu nafaana bu'aa jechuun barbaada. Lewis formula of covalent molecule kan jirurraa kan eegallu. Lewis structure akkuma paartii baree keessatti barachaa turre Lewis structure faayidaa guddaa qaba jechuudha. Lewis structure ammallee maali? Electron dot formula yookaan bifa dootiitiin kan elektiroonii mul'isu jechuudha. Innis maali? Dot represent the valence electron. Dootiin san maal bakka bu'a jechuudha. Akkuma paartii baree keessatti barattan maal bakka bu'a? Elektiroovaalansii yookaan baalansii elektiroonii outermost keessa jiru kan bakka bu'u ta'uusaa akkasumas lines yookaan sararoonni akkanatti jiran iddubee fi iddubee gidduu yookaan foormulaa garaagaraa gidduu kanatti jiran boondii faa ta'uu isaanii yookaan immoo elektiroonota boondii keessatti hirmaatan ta'uu isaanii kan ibsu jechuudha kunis. Kanaaf har'a kaabalantii boondii keessatti faayidaan akkuma paartii dabre yeroo yoo yaadattan maal jenne kaabalantii boondii keessatti irra caalatti faayidaa kan qabu jenne eenyu Lewis structure kun irra caalatti faayidaa guddaa kan qabu maal keessatti jenne kaabalantii boondii jechuudha. Wantoota hedduu kaabalantii boondii keessatti kan ibsu ta'uu isaati. Itti hafuufnu faayidaan inni kaabalantii boondii keessatti qabu maal fa'aa kan jiru waliin ilaallaa jechuudha. As keessatti faayidaan isaa inni ijoon faayidaalee gurguddoo meeqa qaba jechuudha. Kaabalantii boondii keessatti faayidaa gurguddoo ta'an 3 qaba jechuudha. Isaan main ta'an jechuudha warra critical ta'anii isaan keessaa tokko maal jechuudha? Showing how the octet rule is satisfied. Moleculoonni yookaan atoomonni tokko octet rule yookaan stable form saniin akkamitti akka ta'an kan nutti himu jechuudha. Kana keessaa mi'a ilaallu kun maal jechuudha? It is demonstrate how atoms share electron to the have achieved the noble gas electron configuration atom jechuudha. Raabsa elektiroonii akka noble gas sanitti fulfill akka isaan godhatan ta'uu kan argisiisudha jechuudha. Kan argisiisuudhaaf faayidaa kan qabu jechuudha kovalantii boondii keessatti. Usually the 80 valence electron kan jennu stabilii ta'uudhaaf maal guutuu qabu jechuudha. Octet rule yookaan immoo seera 80 san guutuu qaba jechuudha. Seera 80 kan jennu kun bakka nuti dubbataa jirru tun outermost electron irratti jechuudha. Fakkeenyaaf atoomiin takka sheeliinis sheelii 3 kana yoo qabaatte sheelii dhumaa 8 tanarraa elektiroonii meeqa qabaachuu qabdi jechuudha. Noobel gaasii fakkaachuudhaaf jechuudha. Outermost yookaan sheelii alaa jiru kanarraa elektiroonii 8 qabaachuu qabdi jechuudha. Kan keessa kana jiru hin dubbanne jechuudha. Warra outer irra jiran qofaa jechuudha kan dubbachaa jiru. By looking at the formula isaa ilaaluudhaan maal goota jechuudha. Elektiroonii hangana qaba. Elektiroonii hangana dooneet godhe, elektiroonii hangana kana godhe, boondii keessatti fayyadamaa hangana loompeerii ta'ee kanaaf hangana jettee adda baasuu dandeessa jechuudha. Formulaa akka laaltee jechuudha. Kunis faayidaa inni kovalantii boondii keessatti qabu keessaa tokko. Kan biraa immoo faayidaan Lewis structurein faayidaa hedduu qaba 3 gurguddoo qabenne. Kan biraa lammaffaa irratti immoo distinguishing between the bonding pair fi lone pairidha. Bonding pair fi lone pair adda baasuudhaaf faayidaa qaba jechuudha. Bonding pairs kana keessaa bonding pair jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha lone pair jechuun?
kan jedhu hiikasaa irraa tuttuqnee bira darbinaa jechuudha. Bonding pairs the electron shared between the atoms represented by lines or by what? By dot. Cimdiiwwan tuttuqaatiin yookaan cimdiiwwan dootiin akkuma yeroo darbe dubbanne cimdiiwwan tuttuqaatiin akkanatti kan ta'an yookaan immoo laayiniidhaan akkasitti taa'an jechuudha. Fakkeenyaaf A fi B osoo atoomii garaagaraa ta'anii laayiniidhaan akka kaa'uu dandeessa yookaan immoo dootii kana jidduu isaanii kaa'uu dandeessa jechuudha. Foormulaa kana lamaaniin taa'uu danda'a jechuudha. Lewis structure'n kana kan ibsu isaan amma fakkeenyaaf akkanatti boondingii keessatti hirmaatan kun elektiroononni lamaan boondii keessatti hirmaatan kun maal jedhama? Boondingii pairii jedhama jechuudha. Warreen sun itti hirmaatin hafe immoo maal jedhamee yaamama? Loon pairii yookaan nam boondingii pairii jedhamee yaamama jechuudha. Isaan kan hunda adda baasee kan ibsu eenyu jechuudha? Lewis structure jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. As keessatti wanti isin beekuu qabdan fakkeenyaaf boqonnaa kitaabatti aanu keessatti yookaan kutaa 11 keessa ta'uu danda'a ni jira jechuudha. Wanti kun loon peeriin fakkeenyaaf loon peeriin kun amaloota fiizikaalaa ta'a, amaloota keemikaalaa ta'a, cimina molekiyulii sanii ta'a, akkasumas immoo sheeppii isaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Seeraan barattan jechuudha. Fuulduratti fakkeenyaaf sababa takkitti loon peerii tanaatiin caasaan molekiyulii sanii ni jijjiirama, amalli fiizikaalaa inni qabu ni jijjiirama, wantoota hedduutu jijjiirama jechuudha. Kunis maali jalaa lamma asirratti isunumaaf tuqe jechuudha. Bal'inaan fuulduratti ni barattu. The balance electrons that belong exclusively to one atoms or represented as a pair of dots on the outer edge. Edge isaanii irratti yookaan qarqara isaanii irratti bifa dootiitiin warra tattaaniif akkasuma warra boondii keessatti hirmaatin maal jedhama? Loon peerii yookaan nam boondingii peer jedhamanii yaamaman jechuudha. Sababa nam boondingii peerii kanaatiin amalli fiizikaalaa yookaan 3 dimensioniin isaa jechuudha. Sheeppiin kana diiteelii fuulduratti kutaa itti aanu keessatti bal'inaan barattan jechuudha. Kanaaf nuti amma wanti irraa laallu maali jechuudha? Lewis structure'n boondingii peerii fi elektiroon peerii adda baasuusa. Boondingii peerii jechuun akkam jechuu akka ta'e, loon peerii jechuun akkam jechuu akka ta'e irraa beeknaan ni gaha jechuudha. Kan itti aanu faayidaan sadaffaan maali jennee identifying the bond orderidha. Bond order yookaan single bond jedhamu, double bond jedhamu, triple bond jedhati maal godha jechuudha? Adda baasa jechuudha. Kunis maali? The Lewis formula allows you to quickly determine whether the atoms are connected by single bond or double bond or triple bond jechuudhaan maal godha jechuudha? Salphumatti adda baafta jechuudha. Maaliif foormulaa fakkeenyaaf osoo laayinii kanaatiin akka ta'e kan akkanuma laaltee boonding already kan qaba jechuudha. Triple bond jettee salphumatti ibsuu dandeessa jechuudha. Faayidaa akkanaa kana hunda kan nuu kan eenyu jechuudha? Lewis structure kana jechuudha. Covalent bondii keessatti wantoota sadeen kana isaan gurguddoo jedhamanii faayidaa inni qabu keessaa jechuudha. Kan itti aanu summarize yoo kanatti asitti goone kun fakkeenyaaf kitaaba keessatti direct link jiru beekuu qabdan garuu maali? Kunis maali? Gosoota boondiiti. Single bondi, double bondi, triple bondi warra jennuun kana jechuudha. Number of shared electron isaan shared godhan. Single bondiin electron meeqa share godha? 2 share godha. Leengiziin isaa akkami? Bondis leengiziin isaa yookaan ciminni bondii isaa akkami? Kan jedhu sirriitti akkanatti foorumii kanaan qabachuun baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Amaloota isaa hedduu irratti hundaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf yoo bondiin tokko gabaabbate ciminni isaanii dabala. Kana fakkeenya yoon isinii kanne fakkeenyaaf ulee tokko murtanii jechuudha. Yookaan kuttanii dheeresitanii yoo kuttanii fi gabaabsanii yoo kuttan jilbatti yoo qaqqabdanii cabsitan fakkeenyaaf yookaan akkumatti cabsitan tokkotti yoo cabsitan kamtu irra dafee caba? Inni dheeraan san dafee irra caba jechuudha. Maal jechuudha? Akkas fakkeenya akkasiiti jechuudha boondiin. Kanaaf warri double bondiidha. Isaan kana jidduudha jechuudha ciminni isaaniitiis. Inni longest ta'e yookaan inni hunda dheeraa ta'e maali? Laafatti yookaan salphatti break ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun warreen gaggabaaboo ta'an ammoo very shortest kan ta'e triple bondiidha. Akkasuma shortest sanitti baay'ee jabaataadha jechuudha. Kana jechuun karaa biraati yookaan immoo fakkeenyaaf A fi B jidduutti fakkeenyaaf kana yoo uumame wal harkisni fakkeenyaaf bondii takkittiin tun niikulasii A fi niikulasii B jidduutti wal harkisnichi jidduutti ta'uu san maali? Kan double bondiiti gadi jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo double bondii goote fakkeenyaaf double bondii yoo goote harkisni bakka tana niikulasiin tun itti wal harkisaa jirtu more walitti qaceelootti closed walitti taa'aa jechuudha yookaan walitti dhiyaataa jechuudha. Kanaatu boondii isaanii gabaabsee jechuudha. Wanni tripliin sirra gabaabbatee maali? Wal harkisa saniitu daran cimaa jechuudha. Gizee wal harkisa san daran cimaa deeme boondiin kun gabaabbachaa yookaan niikuloosiin kun sirriitti walitti closed ta'aniiti argaman sababa akkasiitiif jechuudha. Sababni isaatiis akkanumaan waan jedhamee miti jechuudha. Waan saayinsiidhaan mirkanaa'edha. Kan biraa
kan biraa fakkeenyaaf akkanatti yoo ilaalle elementoota fakkeenyaaf molookiloota muraasa fudhannee kana yoo ilaalle doot foormulaadhaan kaa'ee jira, laayin foormulaadhaan kaa'ee jira, gosa boondii isaa himee jira. Asitti wanti ani isinii dabalu maaltu jira? Iddoo kanatti of eeggannoo gochuudha jechuudha. Iddoo kanatti of eeggannoo gochuudha. Garaagarummaa dabil boondii fi tuu singil boondiidha adda beekuudha jechuudha. Dabil boondii jechuun yoo molookilii A fi B fakkeenyaaf jidduutti dabil boondiin uumame qofa dabil boondii jenna malee isinis amma fakkeenyaaf takka isinis takka mire kanaaf takka lama kanaaf singil boondii lama inni lakkoofnaa jechuudha. Boondiin uumamte singiliidha moo dabil boondiidha jee jeneraalii yoo si gaafate maali singil boondiidha. Meeqa lakkoofsaan baay'inni siin yoo siin jee baay'inni si lakkoofsaan lama garuu dabil boondiin jettuuni jechuudha fakkanaa kana. Kanaaf dogoggora isinitti uumne akkasitti beekuu qabdu jechuudha. Doot foormulaanis akka yoo isin kaa'e beekuu qabdu. Walakkaa isaa akkaataan je warra fakkeenyaaf boondiin peeriketti beeyitu elementoota san lamaan jidduu walqixa isaanii taa'aa jechuudha. Boondiin seentarii isaanii irra peertee bifa peeriitii yookaan cimdiidhaan kan taa'u san boondiin peer jedhama. Kan ammoo fakkeenyaaf dhuunfatti isaan loompeeriin isaan dhuunfatti qaban maali isaanirra siqanii argaman jechuudha. Gara isaaniitti fakkeenyaaf yoo ilaaltan loompeeriin isiin tun tan oksijiinii kophaati jechuudha. Maaliif oksijiinii kophaa maxxantee jirti jechuudha. Jidduu kanatti kan jiran immoo fageenya walqixa ta'e irratti argaman jechuudha. Haayidroojinii fi oksijiinii irraa fageenya walqixa irratti seentarii isaaniitii irratti bifa peeriitii warri ta'an kun maal jedhamani boondiin peer jedhaman jechuudha. Yoo doot foormulaa kanaan kaa'ee boondii meeqa uume isiniin jee akka beektaniif jechuudha. Akkasitti adda baafachuu qabdu. Haa deemnu. Kanatti aanee kan jiru immoo poolaariitiidha jechuudha. Kana jechuudha kan baay'ee barbaachisaati. Baay'ee barbaachisaadha kunis qormaata keessaniif hedduu kan isin fayyadudha. Viidiyoo laayik gochuun dagatina. Yaada qabdan kooment naa godhaa. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Wal biraan gaa irraa baradhaa. Kan biraa asirraa yoo itti fufne poolaaritii inkaavalantii moolookiil kan jedhu jechuudha. Istooppikii baay'ee bareedaa fi qormaata keessaniif hedduu isin fayyadu jechuudha. As keessatti jechuudha wantoonni adda ta'an boqonnaa kana keessatti wantoonni chaalenjii isin gochuu danda'u as keessa jira jechuudha. Kanneen akka koordineetii kaavalantii boondii fi kanneen kana fakkaatan faatu jiru waan ta'eef poolaaritii isaanii irratti hundaa'uudhaan kaavalantii boondiin poolaarii fi nan poolaariitti qoodamaa jechuudha. Maali garaagarummaan poolaarii fi nan poolaarii maali koordineetii kaavalantii boondiin kan jedhu as jalatti samaraayis goona waan ta'eef na hordofaa jechuun barbaada. Puur kaavalantii jechuu fi puur kaavalantii jechuun kaavalantii dhugaa yookaan guutuu jechuun maal jechuudha warreen ikwaalii sheeriin jidduu jiru jechuudha. Ikwaal sheeringiitu jiru. Duraanuu kovalantii boondiin akkamitti uumama jenne sababa sheeringiitiin uumama jenne. Garuu ammoo fakkeenyaaf ayoonik boondiin elektiroonota waliif tiraanisfar godha. Akkasitti waan ta'eef kaavalantii boondiin puur kaavalantii kan jedhamu yoo perfectly ikwaal sheeringii qabaate jechuudha. Aanis hangi aan hirmaatee fi hangi baan hirmaates walqixa yoo ta'e puur kaavalantii boondiitu uumamaa jechuudha. Akkas jechuun yoo fakkeenyaaf karaa biraatiin maqaa biraatiin maal jechuudha nan poolaar kaavalantii boondii jedhama jechuudha warri akkasiisanii. Puur ayoonikiin akkam godha kompiliitilii tiraanisfar godha jechuudha. Yoo yaadattan ayoonik boondii gaafa barannu maal godha ayoonii tokkorraa yookaan atoomii tokkootu elektiroonii san maal godha dooneet godha jechuudha. Kaan ammoo akseepti gochuudha jechuudha. Garuu osuma akkasitti jiranii irra baay'een keemikaal boondiingidhaa maaliidhaa reality yookaan dhugaan jirtu irra baay'een keemikaal boondiingidhaa maaliidhaa exhibits the blend of both character based on the what electronegative difference. Garaagarummaa electronegativity molookiloota san jidduu jiran irratti hundaa'uudhaan walitti makaa amaloota san lamaaniiti jechuudha. Kan biraa immoo gosoota maaliiti jenne poolaaritii san jechuudha. Gosoota poolaaritii kaavalantii boondiin poolaaritii isaanii irratti hundaa'uudhaan nan poolaar akkasumas poolaarii fi maal qoodama koordineet kaavalantii jennee qooduu dandeenya jechuudha. Kana keessaa nan poolaar kan jedhu kana yoo laallu kun maal jechuudha puur kaavalantii boondi kan jennu sun jechuudha yookaan ikwaal sheeringii kan qabu san jechuudha. Fakkeenyaaf haayidrookaarboonota ni jira jechuudha. Kutaa kurnaffaa jira haayidrookaarbooniin fuulduratti ni barattu warra bijee. Haayidrookaarboononni san maal uuma jechuudha nan poolaar kovalantii boondii uuma jechuudha. Kanneen akka miiteenii jennuun, iteenii jennuun, itaayilii, piroopeenii warri jennuun, buteenii warri jennuun warreen akkanaa kun maal uuma jechuudha. Gosoota kovalantii boondii san keessaa eenyu uuma jechuudha nan poolaarii kan uumaa jechuudha. Maaliif ikwaal sheeringiitu jidduu isaanii jira jechuudha. Nan poolaarii yoom uumama jaa inni nuti occur when electrons are shared equally between the what atoms of participating in the chemical reaction. Atomoota wal nyaansa keemikaalaa keessatti hirmaatan
hundi isaanii humna walqixa yookaan elektiroonota walqixa kan paartisipeetta yoo ta'e maaluma boondii kaabalantii boondii gosa tamuuma jechuudha nam poolaarisii taate uuma jechuudha. Because their electronegativity are identical or very close. Maal jechuudha warreen nam poolaarii uumuu danda'an fakkeenyaaf molookiiliin nam poolaarii uumuu danda'u tokko electronegativity atoomii lamaaniitu maal jechuudha baay'ee kan walitti dhiyaatu yookaan walqixa kan ta'e jechuudha. Identical kan jedhu asitti maal ibsa jechuudha warra moonootii ibsa jechuudha warra homoo kan jennuun molookiloota fakkeenyaaf ofuma isaaniif jechuudha. Fakkeenyaaf yoo oksijiinii fudhatte nama fakkeenyaaf oksijiinii nama ifuma siitiif maal taate jechuudha boondii gaafa walitti uumtu equal sharing akkasiis uumti. Oksijiiniin tunii fi oksijiiniin tunis maal jechuudha electronegativity isaanii walqixa identical kan jeefsanii fi very close warri jeef ammoo fakkeenyaaf warreen equal sharing atoomii garagaraa ta'anii lakkoofsi electronegativity isaanii yookaan hammi electronegativity isaan qabanii baay'ee kan walitti dhiyaatu yoo ta'e maal uumuu danda'u jechuudha nam polar covalent bondii uumuu danda'u jechuudha jechoota lamaan kana walitti qabsiisee jechuudha. Homonuclear diatomic molecule jechuun maal jechuudha warra kana jechuudha warra atoomota wal fakkaatan kan molookiilii uuman jechuudha. Diatomic warreen daayi jechuun maal jechuudha lama jechuudha. Kanaaf atoomota lama kan walitti dhufee maal uume jechuudha molookiilii uume atoomii gosa tokko kan ta'e jechuudha. Homo jechuun the same atom jechuudha. Fakkeenyaaf haayidroojinii fi haayidroojinii walitti dhufanii daayi isaa uuman jechuudha. Oksijiiniin akkas warreen daayi molookiilaa yookaan daayi atoomii jennuun san jechuudha. Atoomiin kun maal godhanii share identicalii godhan jechuudha. Kanaaf change of electronegativity isaanii maal ta'e jechuudha zero kannaa jechuudha. Hidrokaarbanii yoo fudhattan akkuma reefu jenne kanneen akka miiteenii, kanneen akka iiteenii, kanneen akka pirooppeenii, kanneen akka buteenii, peenteenii, hekseenii, heepteenii jennuun kun maal uuman jechuudha. Maaluma nam poolaar fakkeenya nam poolaar kaabalantii boondii jechuudha. Asirraa miiteenii beeynaan gaadha jechuudha. Miiteeniin akkamitti bakka bu'aa CH4 kan jedhamu san jechuudha. Miiteeniin kun maaluma nam poolaar kaabalantii boondii uuma jechuudha. Warreen kiloosili tansan yoo shalagu akkanaa jechuudha. Gaafa shalagu tireeshooldi isaaniitti gachi. Hamma kana gayyoo ta'an gara siqqoonna hamma kana ol yoo ta'an gara siqqoonna yanii iddoo fiksii ta'e tokko qabu jechuudha. Seera mataa isaanii qabu. Isin amma jeneraalii maal beekuu qabdu jechuudha. Warreen haayidrookaarbaniidha. Eenyu uumuu isaa beekuu qabda. Nam poolaar kaabalantii boondii uumuu isaati jechuudha. Gosoota kaabalantii boondii keessaa kam uumaa nam poolaar kaabalantii boondiidha jechuudha. Kan biraa immoo poolaar kaabalantii boondiidha. Maali garaagarummaan poolaarii fi nam poolaariidha? Poolaarii kana wanti isarraa addeessa godhu immoo maali? Warreen walitti dhufanii boondii uuman san maali jechuudha? Electronegativity isaanii garaagara jechuudha. Electronegativity garaagaraa qabanii jechuudha. Occurs when electrons are shared unequal. Hirmaannaan isaanii maali jechuudha? Equal miti jechuudha. Maal godha jechuudha? Waa wal caaluun jechuudha. Electronegativity wal caalaa ta'e yookaan elektiroonota walitti fidatan kana isaan wal caalaa ta'e maal godhu jechuudha? Hirmaatu jechuudha. Boondii uumuu san keessatti warreen san ammoo maal uuma? Poolaar kaabalantii boondii uumaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf bishaan yoo fudhattan fakkeenya poolaar kaabalantii boondiiti jechuudha. The shared pair of electron shifts closer to the more electronegative atom jechuudha. Shared pair of electron shifts closer to the what? More electronegative atom. Garamitti shift ta'a jechuudha. Electron pairing san garamitti shift ta'a gara atoomii electronegativity irra guddaa qabu sanitti darbaa jechuudha. Warreen walitti paartisipeetan yookaan boondii uuman san electronegativity isaanii garagaraan kan electronegativity irra guddaa qabu san garasitti shift ta'a jechuudha. Electronoonni paartisipeetan jechuudha boondii fayyati. This creates partial structural charge uuman jechuudha. Partial positive or partial negative warreen jennuun san jechuudha. Fakkeenyaaf yoo bishaan fudhatte haayidroojiniin partially positive uumaa jechuudha. Partial positive uumaa. Oksijiiniin ammoo partial negative uumaa jechuudha. Kanaaf warreen partially jedhaman kun walitti dhufanii maal uumuu jechuudha? Polar covalent bondii uuman jechuudha. On the more electronegative atoms and the partial positive is less electronegativity. Inni partial negative uumoo electronegativity irra caalaa qaba. Kanaaf garanatti maal ta'u jechuudha? Elektiroononni shift ta'u jechuudha. Akkana jechuudha yaadni isiiti. Asitti jecha waliigalaatiin akka ittiin qabattan sibiilala ta'anii partial positive partial negative qabatanii yoo walitti dhufan bondiin isaan jidduutti uumamtu poolaarii ta'uu isaa beekuudha. Lammaffaa immoo poolaar bondii jechuun poolaar kaabalantii bondii jechuun yoo elementoonni wal nyaansa keemikaalaa keessatti hirmaatan yookaan bondii uuman san elektiroonota wal qixa taate hin hirmaanne jechuudha yookaan wal caalan hirmaatan jechuudha yookaan elektironegativity garaagaraa kan qaban ta'e jechuudha akka jechuu yaadni isiiti. Jechoonni hanga kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Poolaar kaabalantii bondii maali jedhetta? Unequal sharing of electron
due to the what difference electronegativity unequal shading hangana irraa qabannaan nigaa akkasumas partial positive fi partial negative jechi jaamu eenyu keessa jira warra covalent bond jala polar keessa jira jechuudha. Kan biraammoo itti fufee immoo highly symmetric non polar molecule warra jaamanii jira jechuudha. Isaan kun maali? Molecule that contain highly polar bond. Polar bond guddaa qaba garuu immoo it is still be classified as non polar molecule jedhata. Warreen garuu non polar jalatti ramadamanii jechuudha jarri kun. Sila polar bond isaanii yoo ilaalte polaritiin isaanii olaanaadha garuu immoo eenyu jalatti lakkaa'ama jechuudha. Warra non polar jam jalatti warri lakkaa'aman san maqaa isaanii walii galaatiin gaafa yaamtu maal jettee yaamta? Highly symmetric non polar molecule jettee yaamta jechuudha. If it is special geometry cause individual bonds dipoles to cancel out completely. Dipole force jennee jira jechuudha. Humnoota dipole force jechuudha fuulduratti yoo rabbi jennee barattanii dipole force isaanii tun gaafa walitti daane direction isaanii garagaraa jechuudha. Kaan gisee negatiivii humna kaan positiivii humna. Negatiivii fi positiivii isaanii kana gaafa walitti daate maali wal godhe jechuudha cancel out wal godheeti zero wal deebisaa jechuudha. Gaafa walitti daatu zero kan isaa maal jechuudha. Fakkeenyaaf yoo tokko elektiroonii lama participate godhe tokko immoo roga kaanitti maal ta'e jechuudha positiiva lama akkana jechuudha. Isa kana gaafa walitti dammartu meeqa ta'e jechuudha zero kan jechuudha resultiin. Silaamma polarity isa kanaatti kophaa yoo ilaaltu olaanaadha jechuudha. Kunis kophatti olaanaadha jechuudha. Gaafa garuu walitti ida'amamu yookaan wal qabatanii bondii uumanii tattaan maal jechuudha cancel out wal godhanii polarity isaanii tana balleessanii maal ta'e jechuudha non polar ta'u jechuudha warri suniiti. Poles equal electron density in the exactly opposite direction meaning the net dipole garuu meeqa ta'e jechuudha netiin gaafa walitti daatu netiin isaa meeqa ta'e jechuudha dipole isaa zero ta'e jechuudha. Carbon tetrachloride yoo fudhatte akkasuma jechuudha individual polar inni kun fakkeenyaaf bondiin kaarbonii takkaa fi klooriin takka jidduu jirtu maali polar bondiidha jechuudha. Kophatti yoo si gaafate isii sayyoon isin garsiisama fakkeenyaaf kaarboniin tana klooriiniin isiin asiin ol harkiftu jechuudha laayyaanni isii fakkeenyaaf klooriiniin asiin ol harkiftu fi klooriiniin asiin gad harkiftu humna wal qixaatiin gad harkifti jechuudha. Isiin gad harkiftu tun gara negatiivitti harkifti isiin ol harkiftu immoo gara poozitiivitti harkifti jechuudha. Asiinis isiin gara raayitiitti harkiftu klooriiniin tunis gara poozitiivitti harkisuu jirti tun ammoo asiin harkiftu gara duubatti negatiivitti harkifti jechuudha. Isiin asiin negatiivitti harkiftuu fi isiin asiin poozitiivitti harkiftus gaafa walitti daatu zeeroo kanna akkasumas isiin asiin aapii harkiftu yookaan gara poozitiivitti ol harkiftu ida'uu asiin gara negatiiva gad harkiftu gaafa walitti daanu meeqa ta'a jechuudha zeeroo ta'a. Kanaaf tokkoon individual bondii isaanii jidduu jiru polar illee ta'u gaafa immoo dipole force isaanii walitti daanu neetiin isaa meeqa ta'e jechuudha zeeroo yoo kannaa jechuudha warra san. Kanaafuu maal ta'e jechuudha non polarii uumaa jechuudha dhumarratti warri kuni amala akkasii qaba jechuudha. Itti hafuufnu kan biraa polar moleculoota warra polar molecule jennuun jechuudha. Polar molecule jechuun maal jechuudha moleculoota polar bondii uumuu jechuudha. If individual bond polarities do not cancel due to it is asymmetrical special shape qaba. Asymmetrical jechuun maal jechuudha akka reebsanitti directionii wal fakkaataan miti jechuudha. Irraa maqaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka reebsanitti fakkeenyaaf kunis akkana horizontaal yoo ta'e kunis akkana ta'a. Kun maal mul'isa symmetrically ta'uu isaa mul'isa jechuudha. Kaanis down yoo ta'e kunis qixuma saniin up ta'a jechuudha. Kun maali symmetrical shape qabaachuu isaa agarsiisa jechuudha. Garuu immoo gaafa polar molecule ta'u polar molecule ta'ee bondiin isaatis polarii ta'uu deemu kam ta'e jechuudha. Inni kun direction kana kanatti wal sirriidhaan hin ta'u jechuudha. Asymmetricidha ta'e yookaan kakaan asiin akkana deemu kun asiin akkana gad deemaa jechuudha. Walirraa maqaa jechuudha. Gaafa sana immoo cancel out wal gochuu hin danda'u jechuudha. Yeroo akkasii wal cancel out wal gochuu dadhabu immoo maal uuma jechuudha polar bondii uuma jechuudha. Ifi isaatiifis polarii ta'e ammallee maal uuma jechuudha bondiin dhumarratti inni rizaaltii kannus maali polar bondii ta'a jechuudha. Warra akkasiisan fakkeenyaaf bishaan yoo fudhatte amala akkasii qaba jechuudha. Boca isaati sheepiin isaa V shape qaba jechuudha. Booda fuulduratti ni barattan jechuudha. Kana kutaa kudha takkatti V shape qaba. Maaltu akkas godhaa electron density dha jechuudha. Electron density tu oksijiinii irratti hafaa jechuudha. Akkuma reefu jenne warri bondii keessatti hirmaatiin kun maal jenne boca isaanii jijjiirenne akka inni kun jallatee akkanatti haayidiroojiinii akkanatti itti hidhatu godhaa jechuudha. Haayidiroojiiniin akkanatti fakkeenyaaf wanti kun maali boca qubee V fakkaatu qabaa jechuudha. Bifa kanaan akkanatti ta'a malee horizontaalii daayireektilii kan ittiin hidhamu jechuudha. Fakkeenyaaf seera keemistirii keessatti kun maaltu akkas godhee jaa loompeeriiwwan oksijiinii irra jiran kanaatu boca isa akkasitti V shape godhee jechuudha. Kanaafuu loompeeriin tokkoon molekuloota irratti hafusan dhiibbaa guddaa fidaa jechuudha. Boca irratti amala keemikaalaa isaa irratti akkasumas
amala fiizikaalaa isaa irratti illee dhiibbaa guddaa kan fidu ta'uu isaa fuulduratti bal'inaan kan baratan ta'uu isaati. Kunoo V shape ilaal fakkeenyaaf haayidroojiniin bishaan fakkeenyaaf V shape uuma jechuu gaafa keessu dituuza loompeer sababa maaliitiif loompeerii oksijiinii gubbaa jirtu saniif jechuudha sababni isiitiif. Kun fuulduratti bal'inaan kan baratanii isa nama maal beekuu qabdan asirraa poolaar boondii uume moo nam poolaarii uume kan jedhu qofa jechuudha. Poolaar boondiin akkamitti uuma nam poolaariin akkamitti uuma kamtu boondiingi peeriidha kamtu loompeeriidha. Wantoota akkas akkasii qabannaan qormaata keessan bifa bareedaan daleedanii diteeyilii immoo fuulduratti ni baratan jechuudha. Kanaaf akkuma hinti isinii ta'uuf isinii himaa deema malee fuuldura bal'inaan diteeyilii barattu jechuudha.